Abudeti nirateti, Robeti lavageti, Ewoye Ewoye lavageti, Gavata wakadao, Beti lavageti, Ewoye lavageti, Ewoye warama muludeti nirateti, Robeti lavageti, Ewoye warama kamuketi lavageti. Akamar kana dilafu, beti lavageti, ewoye lavageti, ewoye wala oma mulu beti lavageti, beti lavageti, ewoye wala beti lavageti, itina devi sigahu, beti lavageti, ewoye lavageti, ewoye lavageti, ewoye warama muludeti nirateti, Robeti lavageti, ewoye warama kamuketi nirateti, Obeti chachapse, badashasheti yawanyo sidatambe, Obeti lavageti, ewoye Tapsisa. Galo, ewoye lavageti, warada kamuketi nirateti, Ablee nukennafi olqaba agarsiisa baga gammaddee obbo Hirphaa gara waltajjiitti kabaja guddaadhaan hamilees dabalatee akka nuuf affeertan obbo Hirphaa gara waltajjii nuuf koottaa. Obbo Musaa Haji Adam Saaddoo gara waltajjiitti nuuf ba'a. Asumani gara sagantaa qaxxallitti dabarraa abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee keessummoota kennaa boodaan dhabsiisuudhaan gaa qophaa'e achi booda gara sagantaa itti aanutti dabarraa gara dhadhammitti darbinee jirra ulfaadhaa galatoomaa. Abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee kallattii maanii keessummoota keenya nu dhadhabsiisaa iddoo ulfaadhaa. Wanni kun bara ittiin dubbatamnetti dubbate. Kanaafuu gootaan du'e jennu gootaan du'e jedhina. Goonni cinaacha bitaatiin boqatus cinaachi mirgaa ulfinna. Kanaaf abbaan keenya abbaa kanaatu. Baga irraa margine baga irraa dhalaale. Somaya meta, guyyaa dhiiraa, guyyaa gootaa waan ol seetaa. Somaya meta, guyyaa dhiiraa,
guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Omayaa haadhatu ta'e guyyaa dhiiraa guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Harkee boonni machaa'e guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa jannaa guyyaa hayyuu waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Ateeteen guutee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa gootaa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo murtiin guutee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya beekaa guyyaa dhiiraa. Marree Oromoon fala malee falfalan beeku. Toltuu malee hamtuu hin akeeku. Waan hundaa caalaa nagaa jaalata. Hammaaree utubee ka'ee wal reebbata. Hunduma caalaa nagaa leellifata. Akkuma ta'ettu akkam nagaa jirtu. Nageenyi badhaadhaa. Alaamanni isin nagaa. Sa'aa namni isin nagaa. Maatii waatiin isin nagaa. Golaa bulloon isin nagaa. Qe'eef re'een isin nagaa. Marree isinuu warra nagaa fi nageenyi keessan haa baay'atu. Duraaf duuba keessanitti toltuun haa tuulamtu. Baga nagaan dhuftan. Anaa dhufin dhuftu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hirmaattota sagantaa kennaa kanneen magaalota Oromiyaa hundarraa gara magaalaa Asallaatti dhuftanii Yuunivarsiitii Arsiititti sagantaa eebbaa kitaabilee lamaan Afoola kuusaa Oromoo Arsii fi akkasumas immoo ateetee hayyuu seenaa fi aadaa Oromootiin obbo Boonsamoo mi'eessootiin barraan eebbisuuf bitaa mirgaa kallattii hundaan waa takkaa dhuguun daangeffamne jidduu kanatti argamtan hunda dura baga guyyaa kanaa itti isin ga'ee baga gammaddan baga gammadu. Egaa kun sagantaa eebba kitaabaa ateetee fi kuusaa Afoolaa Oromoo Arsii hayyuu kenna goota du'a mo'atee ofii isaatii itti boqateedha. Kanaaf hayyutu hayyuu yaadata. Hayyutu waan hayyuun eegale akka xumura argatu godha waan ta'eef dursamee hundi warri galma kana keessa jirtan Yuunivarsiitii Arsiitii fi hooggantoota yuunivarsiitichaatiif irra deebi'aatii haamlee nuu kennaafi. Hedduu ulfaadhaa galatoomaa jenna. Kabajamoo Dooktor Dhugumaa Addunyaa Pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii, kabajamoo Dooktor Adam Kadar itti aanaa Pirezidaantii Qorannoo fi Tajaajila Hawaasaa, kabajamoo obbo Dirribaa Tarrafaa Daayirktera Olaanaa Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Giddugala Aadaa Oromoo, kabajamtuu aadde Zaaraa Dubee Koomishinii Turizimii Oromiyaarraa, kabajamoo obbo Muhammad Hussein hoogganaa waajjira paartii badhaadhina godina Arsii Lixaa, kabajamtuu aadde Zeenabaa hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Asallaa, kabajamtuu aadde Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii godina Arsii Lixaa, kabajamtuu aadde Zayituunaa Hussein hooggantuu waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Shaashamannee kanneen maqaa keessan hin dhoofne kan sagantaa kanneen irratti argamtan nuuf folchaa jechaa kallattii maanne sagantaa keenya eegaluu keenya gamanumaan ibsinaa irra deebinee baga guyyaa kanaan ittiin isin ga'ee jenna. Eeyyee baga nagaan dhuftan sagantaan keenya ammarraa eegalee tokko lama jedhee itti fufuusaa ni jalqabaa. Turtiin keessan nu faana akka ta'u gamanumaan isinitti dhaaman. Turtii gaarii. Akkuma toora sagantaa keenyaatti sagantaa kan ta'u eebba maanguddootatiin sagantaa keenya saaqannee jirra. Kallattii maali? Kabajamoon Dooktor Adam Kadir itti aanaa Pirezidaantii Qorannoo fi Tajaajila Hawaasaa garana dhufuudhaan haasawaa anaa dhufuu erga nuu godhanii booda keessummaa kabajaa nuuf affeeru hamileedhaan gara waltajjii kanaatti nuuf fiddu.
نقاوتني ganama subaanee turre dhiifama kam bitta jedhama ana argu isin jira yuunivarsiitiin Arsii yuunivarsiitii keessanii namoonni gariin keessummoota keenya isin jedhanii nuyi keessa waan ta'eef keessummaan hin jiru nullee isinillee abbaa yuunivarsiitiitti bakka yuunivarsiitii keessanitti isin jedhan beekani hojjettee yeroo isinii ba'uuf University Arsii hojii sadii hojjeta tokkoffaa baruuf barsiisuu jedhama kana jechuun ijoolleen naannoo biyyaa gara garaatirraa akkasumas biyya biraatirraa illee dhufaniitiin sadarkaa idilee yookiin guyyaa asitti baratanii kan biraa immoo namoonni carraa barumsa idilee hin arganne kan waajjira mootummaa keessa jiru kan daldala ofii hojjetu boqonnaa hojjetu kan hojii galee lafa taa'u dippiloomaa yoo qabaate digirii takka ittiin guddatu digirii yoo qabaate gara maastarsii yoo qabaate gara PhD gadi guddatu sagantaa galgalaa fi sanbattaniitiin barsiifna kunillee barsiisu jechuudha. Kanaaf hojiin keenya tokkoffaa baruuf barsiisuun ka baratu barumsi umrii qabu jaarsillee ijoolleellee ka gara biraa ijoollee qaxilullee dhufee barataa tokko hojiin keenya kana. Ka itti aanu hojii qorannooti. Hojii qorannoo jechuun qorannoonis kan isin beektanii qorannoon waan duraan hin jirre uumaa qorannoo waan duraan jiru garuu kan namoonni beekni akka beekan godha qorannoon imaammata baasuu imaammata fooyyessuu imaammata dogoggora illee ta'e akka jijjiiramu ragaa kennuu akkasumatti illee barumsa barsiifnu kanallee qulqullina akka eeggatu teekinooloojii garagaraa akka uumamu godhaa ka itti aanu jechuun qorannoo jechuudha. Isin gaggabaabseetti qorannoo ooni barumsaanis walitti dhiyaataa ka biraa immoo tajaajila hawaasummaa jennaa tajaajila hawaasummaa ka jennu kun bu'aa qorannoon arganne kanaani rakkoo uummataa hiikuu rakkoo uummataa yoo jennu rakkoo naannoo ta'uu danda'a rakkoo dinagdee ta'uu danda'a rakkoo hawaasummaa rakkoo qonnaa rakkoo siyaasaa illee waan hundaa qoranneetiin rakkoo isaa eegabeeyne fala isaa leenjiin haa ta'u waan adda addaatiin rakkoon sun akka furatu goona jechuudha. Tajaajila hawaasummaa fakkeenyaa fi bulchitoonni waajjira garagaraa hooggansa akka cimaan leenjisuu jira. Barsiiftonni tooftaa ittiin barsiisan akka fooyyeffatanii leenjifna. Akkasumallee warra himaataa fa'aallee warra hojii garagaraa qaban akkaataa carraa itti hojii itti himatan hojii akkaawuntii isaanii akka itti qabatan waan kana fakkaatu leenjifna. Akkanumallee immoo karaa qonnaatiin lafti bakka bakkatti ciccitteetiin biyyeen harmee deemu kalagatti galwwan akkanaa kan banne misooma biyya bishaanii illee kunis hojii kenna akkasumatti immoo teekinooloojii uummataan ga'u teekinooloojii oomishuu teekinooloojiin uummataan kennu fakkeenyaa fi horsiisa kenniisaa ta'uu danda'a lukkuulee fooyyessu ta'uu danda'a hoolota ta'uu danda'a re'ee ta'uu danda'a maangoo abukaadoo wanni biraa maashinii midhaan daakuu kahaamuu wanni garagaraa hojjetu kuni teekinooloojii uummataan kenna jechuudha. Teekinooloojiin kuni waan tuffatanii miti akka yuunivarsiitii Arsiitti teekinooloojii yoo kenninu uummata kee filachiifnee irra caalaa namoota hiyyeessa gadaanaa jedhamu waan kenninuuf fakkeenyaaf yeroo takkatti lubbuun goromtiin takka nama hiyyeessa ta'e tokko yoo kenne shanii yoo kennamte lubbuuleen shanan suni yeroo booda gara re'ee bidootitti guddatti re'ee yoo bitammoo akkasumatti waan guddatti deema akkaataa itti guddatu barsiifna jechuudha. Akkasumallee baadiyyaan keenya keessattuu magaalaan xixiqqoon dukkana keessa jirti teekinooloojii soolaarii humna adootiin mana ibsu humna adootiin televezyiinii waan garagaraa sochoosu kana fuuneetiin uummata keenyaa yoo geenye hunda lakkaa'ee sirrii fixu jireenya uummataa fooyyessanii fuullee tajaajila hawaasummaati. Uummata keenya leenjii akkaataa dhukkuba ofirraa ittisan akkaataa fayyaa ofiitti eegan akkasumatti illee qulqullina nyaataa haa ta'u qulqullina naannoo waan kana fakkaatan dhukkuba daddarbaan daddarbine hunda lakkaa'ee waan fixu kana hunda barsiisuun tajaajila hawaasummaa jedhama jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitiin keenya kanaan dura illee waa baay'ee hojjetaa jira. Yuunivarsiitiin haarawaa garuu waa baay'ee nu hafa. Kan hafu parsantii 95 ta'uu danda'a ka hojjanne 5 iyyuu ta'uu danda'a. Hojjechuuf odoon ta'in waan gaarii hojjetaa jira jechuudha. Fakkeenya gara aadaatiin yoo deebine yeroo sirni gadaa yuuneeskootti galmaa'u sirna kana maal godhuu qabna jennee konfiraansii galma
kulumsaa keessa qopheessanii achiin booda manni murtii aadaa banamee beeytanii kun wanna sobaa miti akkasumatti illee koorsii barumsi gadaa jedhamu kennamaa jira kuni bu'aa keenya tokko yuunivarsiitii keenyaa keessa tokko jechuun kan waa baay'ee lakkaa'amna jedhu kanaaf aadaa guddisuu seenaa qorachuu waan kana fakkaatu waan dabe jallisuu kanarratti hojjanna jechuudha seenaa uummata biraallee oromollee keessattillee kaarsiillee hojjanna jechuudha kanaaf waa baay'ee sirriitti dheeressuu waa'ee yuunivarsiitii keenyaa akkanumaan yoo beektan itti aansuunii kaayoon irraa maali kitaaba obbo Bonsaamo barreesse kitaaba lama inni odeeffannoo namni ta'e nuyi akka yuunivarsiitii Arsiitti kan namoota jiranillee irraa funaanneetiin akka barreeffamu akka kaayamu yeroo ammaa fakkeenyaaf seenaan ebaluu asoosama seenaan ebaluu akkas jedhaniitti akka tuffatanii maali barreessaniitiin afotti fidanii kun asoosamaa miti dhugama jennee nama kaa'u qaba amma akka durii ijoolleen akka nu duraan guddannee miti ijoolleen warra biran teettu adaduma barumsi teknoolojii fooyya'uun namni gara biraa deema kan qaxaramullee gara biraa deema afaaniin walitti himuun seenaa dabarsuun afaaniin walitti himuun aadaa guddisuun afaaniin walitti himuun afaan guddisuun waan hin danda'amne yeroo ammaa falli guddaan maali waa barreessanii kaa'u jechuudha kana barreessuuf qorannee walitti funaannaa namoota keenya jiranillee kabajamoon obbo Hussein Badhaasoo fa'aa jiranii rabbi umrii isaan waa tursiisu isaanillee afaan oromoo raadiyoo irraa jiru waggaa lama dura maxxansineetii turre namoota keenya jijjiimaa jiran jechuudha namni isin mul'atu malee nama baay'ee qabna hojii keenya maaliifi ka yeroo namni keenya jirre booda egaa inni amrii ta'e booda keenya maal jedhanii uttaaloo doon ta'e nama keenya iddoo jiru kana gargaaru kaayyoo yuunivarsiitii keenyaati jechuudha kaadhaa ka obbo Bonsaamo kitaabban lamaan odoo maxxansin biraa amrii ta'an maatii isaanii waliin hayyoota yuunivarsiitii keenyaa waliin irraa fuudhee maxxansinee fi wanta guddaan goone jechuudha kitaaba kana mana maxxansaatitti maxxansa jalqabaa maxxansinee fi itti aanee maatiin wanta irra gurguramurraa maxxansa itti aanu maxxanfatee itti gurgurata jechuudha gurguruu gama akka gabaa qofatti ilaalina yoo gurgurame aadaan kun seenaan kun isin bira gayaa uummata bira gayaa ijoollee bira gayaa waggaa kuma boodallee namni fuudheetiin dubbisa kanaaf amma akka waan kitaaba kana bitannee dhaabuu hin ta'in kitaaba kana akkuma waan lafaa fuunee ammallee itti barannee ijoollee biraa dabarsinee itti ilaala kaayoon keenya kana kitaaba lamaan kana maxxansinee fi wanni guddaan goonee jiru galmi illee akka biratti hirifame isaaniitti keessanumaa kenna galma kanallee firaa wayituu itti qalamuu ifu goonee jechuudha kanaaf nuyi aadaa keenya afaan keenya seenaa keenya wanni hunda haga jirutti guddisuuf kanaaf hojjannaa itti aanee irratti marattanii mariin gabaabaan hin jiraata amma namni kun sarara waa barreessuu seenaa barreessuu afaan barreessuu kanarratti odoo hojjetu amrii ta'e wanni kun afaan ingiliziitiin leegaasii jedhamu hojiin isaa kun akka addaan hin cinne maal goona ka jedhu irratti marannaa yaada isinii geessan fakkeenyaaf mana maxxansaa ka kitaaba maxxansu ka ammayya ta'e mooderni ta'e akka uuman nu maatii gorsinee jirraa maatii jechuun isinillee kanallee piriintarii kennuu haa ta'u koompitara kennuu haa ta'u maashinii guddaallee bituu haa ta'u waraqatallee haa ta'u adaba sobaa odoo hin ta'in kana fa'aa waa gootanii galtan jechuudha kanaafuu mana maxxansaa namni kun kitaaba barreessaa ture odoo maxxansi biraamii ta'e mana kitaaba maxxansu ka barreessitoota illee gargaaru ka namoota biraallee ka uummata gargaaru jechuudha nuyi jechuudha amma isaafii miti inni rabbi jaayilata isaa kana dhiisu isinii fi nuyi fi kanaafuu itti aanee manni maxxansaa maqaa isaatiin kan maatii sanillee gargaaru banamuu qabaata kana Shaashamannee keessatti banama jennee yaadnaa warra Shaashamannee as jiranii lafa gayaa mana gayaa akka irra jaalatan abdii qabnaa kana jechuudha akkasumatti illee bakki kitaaba itti gurguranuu yeroo baay'ee rakkoo keessattuu kan waa'ee oromootirra barreeffame hiikkaan isaa maali homaa jedhamee namni nama xiqqoo nama rakkisaani kitaaballee waan xiqqoo barreessuuf maali akkasii maal fidama jedhee nama rakkisuu waan jiruuf bakka amanamu kanatti illee kitaaba gurgurachuullee waan fayyaduuf mana kitaaba ammayya ta'ellee cinaa sanitti akka banamu goona jechuudha yaada keenya nama yuunivarsiitiitu banaa miti yuunivarsiitiin keessanii isin waamne kanaa hojjettaniif isin waamne malee nuyi waan jajjabaa kana isin affannaa ofii goonaa miti akkasumatti illee manni kitaaba itti dubbisan laayibireerii
kana sadiin ka qabate wanna ammayyate akka ummanni itti fayyadamu seenaan keenya afaan keenya aadaan keenya bara dhufu akka darbu tagoru kana ka qabate akka ijaaramu barbaanna itti aansee warri ogeeyyiin warri gargaartanii faawundeeshinii maqaa nama kanaatiin uumame achiin booda maal hojjeta faawundeeshiniin kun ka jedhu immoo itti kana jechu kanaaf amma oluttaallee faawundeeshinii qofa kan jenne kanarraa kitaaba kana maxxansuu mana maxxansaa uumuu waan kana fakkaatuuni kakkaaneetiin wanna adaba sobaa asitti walfaarsinee addaan baane wanna lafa bu'u wanna ummata fayyadu wanna siinaaf kaa'amu namni hunduu wanna har'a waa jedhe kana har'a aadam akka aadamiitti waa jedhee deeme asii wanna deemee bahuutti jibaa taate ummata keessa socho'uu hin danda'u kanaafuu isin warra dhuftan kitaaba akka qullaa galuun qabdanii diqqaattu kitaaba takka takka warri biiroo immoo dhibballee kumallee bittan hin gammanna kana akka gootanii fi kanaaf gabaabaatti nuyi waa'ee uummata Oromoo waliin haa hojjennuufi waa'ee nama tokko qofan seenaa namni kun kabaja qabaa waan guddaa hojjetee garuu seenaan isa biraa olafe kun wanni bareeda waan uummata fayyadu waan ta'eef waan keessan hojjedhaa jechuuf si waamne kanaaf mana haruuf jedhan mallee namoota baay'ee maqaa keessan aangoo keessan ingilizin taayitil ka jedhamu waan hin beekne nama tokkichaa maqaan hin waamne kanaaf hundi keessanuu kabajamtoota rabbi isin kabaju Dr. Duguma alagaa kiyya qofa kabaja jedhee kan waamne akka isinatti dhufanne Dr. Dugumaan as ba'ee dhaamsa haa nu dabarsu yuunivarsiitiin Arsiillee waan uummataa kana godhu kana akka itti jajjabaanullee amilee haa nu kennu akkasumaan keessummoota kabajaa ka aadaa fi turizimii godina Arsiillee godina Arsiitti jaallee magaalaa Salaallee jiranii isaanillee akka tartiibaan nu affeertan Dr. Dugumaa kabajaan Dr. Dugumaa Dokter Adam alaga kiyya alaga sana tani sana obboleessa sana baganagaan dhuftanii akkuma Dokter Adam kaase maqaadhaan fi aangoodhaan barreeffannee qabnu hundi keessanuu kabajamtoota ulfaataa baay'ee kan siin jaalannu waan taataniif hundi keessanuu abbootiin gadaa abbootiin amantaa haadholiin siinqee keessattuu immoo warri Arsii bitaatii dhuftan Arsii tokkummaa waan irraayis gara biraayis warri dhuftan warra Oromiyaadhaan dhuftan kabajamtoonni hooggantoonni biiroo kan godina keenyaa baganagaan dhuftan jechuun barbaadu. Waa'ee Yuunivarsiitii Arsii Dr. Adam kaaseera sana keessa deemnu kaayyoo guddaan kanarraa hayyuun keenya waan guddaa lafa nu kaa'anii deemanii. Namni biyya jaalatu waa hedduu dalaga waa hedduu keessaa garuu waan sadi kaasuu barbaachisaadha. Namni biyya jaalatu uummata isaa jaalatu saba isaa jaalatu dura lubbuu ofii dabarsee deema. Kun immoo yoo lubbuun ture keessattuu beekaa gaafa ta'u waa'ee uummata isaa of caalchisee barreessee qaba. Inni kun immoo walumaan kana dadhabe rabbi kadhata. Biyyaaf nagaa kenni ijoollee keenyaaf sanaaf laafaaf nagaa kenni eeggatu. Namni kamiyyuu kana hin danda'a amantaa kiyyaatti. Lubbuu keenya yoo dadhabe keessattuu akka keenya yoo barreesse kaa'uu danda'a. Kan yoo dadhabe immoo araara labsa, nageenya labsa, guddina labsa. Sadafa kana ni ndoja injia wapi na sadafa kana ndoja nani kuona ni kwa watu akora kwa sasa sasa kile wae sadafa kana wae ana wae wengine na wae wengine ni mromo unaojika kuma wajika wao wajika wae ni kwa sababu sisi
agarsiisa ol gadaala agarsiisa baga gammaddee obbo Hirbaa gara waltajjiitti kabaja guddaadhaan hamilees dabalatee akka nuuf affeertan obbo Hirbaa gara waltajjii nuuf koottaa. Obbo Musaa Haji Adam Saaddoo gara waltajjiitti nuuf ba'a. Asumani gara sagantaa qaxxallitti dabarraa abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee keessummoota kennaa boodaan dhabsiisuudhaan gaa qophaa'e achi booda gara sagantaa itti aanutti dabarraa gara dhadhammitti darbinee jirra ulfaadhaa galatoomaa. Abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee kallattii maalii keessummoota kenna nu dhadhabsiisaa iddoo ulfaadhaa. Ayo, hamilnya tetap nasi.
Jadi bisa Indonesia, mesti bisa aman bahkan Indonesia. Ayun isini elit, isini elit, urmisa, mati saat disopan, aku mama itu jalan, nama aja, nama asa terdapat pada kita. Ini pun anak Indonesia akan terjadi sengaja. Dalam isan, dalam sini ada dijoleh atau bisa umat kita aman mereka sesuatu terkait. Maka isan kawate umat dia wan oke sabab kawate dewa wan harkat kecasih terju umat dia mengaga dijoleh sana wan sana bodohkan aman. Isa turun lalu isa kusinte diperlukan dalam mau diperiksa asin nagai ani jadi nada apa jadi dia jadi nakesa ulfi dia ulfi nakesa isi asin nagai bote punjekap tanpa kan sesuatu ayun bukan bercakap umat Islam umat Islam gaya kaya umat Islam umat Opek umat Opek aku berbuat anak-anak walau nasikir gambar sulit besi dan atas gambar sulit ini karena kemudian ini ada drama yang bisa melakukan sisa dari sulit karena ini besi sana itu akan ada model berbaru. Antara ikan saja setiap dapat hasil dari uang yang dipakai. Sama umat Islam untuk apa yang kita lihat umat yang percaya ada yang percaya. Walaupun datang ni gagal solat guru kena pada kami alangan tidak karena cara menjaga orang itu tidak pada mereka nangis. Umat karena dia nangis. Karena kami berproses jadi kami tidak itu yang Tuhan beri. Aku sudah menjalani ini secara gambar. Kamu seorang aku sapi kau rumah mereka. Jadi kami pun waktu kau mana dalaga bukan dalaga. Ani umat Islam kau ini kamu umat Islam library jadi kamu sudah umat soya itu sih apa pun itu jadi topik sendiri. Lalu ini kisah ada ini ada terjadi pakai karena sudah terkabul. Ini saya kira kalau misalnya umat Islam kau baru akan mulakan wan sana baru kata kalau mulakan mana ni umat Islam itu habis ramai hafta tadi kawan deh wan umat Islam kau tadi kalau tadi aku pun dari kawan deh dari sudah ada banyak tu ini Eropai untuk jadi untuk mahu budaya kita Eropai jerakan itu irra jerakan itu irra doa ini jerak soya ini kata jerakan itu ojen wadai waumi bakayu waktu itu lagi saya lagi ahli kesan kita harus maafkan boleh saya di sini kalau anak kali saya lagi di sini satu buah singgah di sini ada tujuh ini semua pakai
injawante kanan kaman ada garawante ale sekulebe inumbe inilatia numaka kana mafin sane sami sane singko sinande gamadeza kambra amade kamana sinaman yozan isin kala mante kanami kaisa kata anak pakas bapne kabra kan bapne dikan kawannya ada dikan anakmu dari tetap bersinasi saya tak kenal apa dia wanita tidak tulis sebab kau dia wanita duras orang dan biasa wanita bos akan dapat kawan ini soalnya pasal sultan usulnya dapat kawan ini lalu tak bersusun baru dia akan rasa kawan dia akan saya dapat dia sesuatu kamera kisah lupa ani bagi kita umat orang kami sejarah amma mana hasil lagi sejarah yang mana maksud itu isakanan mesti sama kata kisah itu jeda bodi hasil lagi kisah itu jeda ani jika ani sandera lagi ani masih kisah like apa kata luar pun ada bagian isa wala rin ang ada yung tapos sa jadi yang one day sini nama mau lalu datang tapi buka kacu doang yang kacu masa mau beli sampai ini komen bangkau komen pada bisa yang boleh betul sini itu lalu kami di mana kalau lalu uang berjuta ayo yang kawan berjuta ayo mana berjuta kalau musuhan kesi yang kita tengah cari jadi kami wahai lalu ni generasi yang baru kedua file kain ini kita berusaha wana jadi kami tempur buat saya majlis
Makina nifasun nifasi shafane. Ah, kesa chakalla ka bishesen. Lali biti aja diya ho. Lali biti aja. Purva. Purva. No. Purva. Bila shimar ramu kistu ko bande se wapan. Wah kami balis. Saya balis. Lupa balis. Saya balis. Wah kami balis. Sabada sila be samsa dasi bima yagara. Ayo nak pergi.
Ayo min tu bekan tak kisah. Wallah ayo tu bekan. Wala kata rupa kata rupa dah jual rupa. Oh ini masih kemarin mau. Wando kara tu bekan. Kara sikade. Tidak jalan kenapa kita wallah. Kara mat. Amma sallali tibukani. Apa kerja kami karani Sobaya meta kuya dira kuya janna walo beseta Oromo sobaya meta kuya janna kuya kara walo beseta Sogita bitte kuya dira kuya janna walo beseta Kureolun ana dibde kuya janna kuya gota walo duseta Gengicha suta barricha kuya gota kuya janna walo duseta Ajale arsi hayicha kuya gota kuya janna walo duseta Izan laku darare kuya dira kuya hayu walo duseta
Gammachuu waraane guyyaa dheeraa guyyaa jannaa waan oolseeta. 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 Guyyaa jannaa guyyaa karraa waan oolseeta. Guyyaa jannaa guyyaa karraa waan oolseeta. Arsii irraa aanoleerraa waan oolseeta. Arsii irraa aanoleerraa waan oolseeta. Ateeterraa bokkuu irraa waan oolseeta. Ateeterraa bokkuu irraa waan oolseeta. Kakaa irraa hayyuu irraa allacharraa waan oolseeta. Hayyuu irraa waan oolseeta. Kallacharraa gadaa irraa waan oolseeta. Kallacharraa gadaa irraa waan oolseeta. Itti nyaachifta yoo asirraa gabbuutan. Sirba kanaan Kana sirba waan Gurubboonni jettanii dubartoonni dubarran eessi kana gootti. Alangee babannaa. Alangee maaf nama geetti. Alangee Osoo yaa beekta asirraa goota irraa waan oolseeta. Saamaya beekta asirraa aanoleerraa waan oolseeta. Shaashiyoo bahameeta asirraa goota irraa waan oolseeta. Shaashitoo saamaya beekta asirraa goota irraa waan oolseeta. Arsii gubbee Alang kaya nakinaginawa naman kalbi ito na bebe. Ako. Asin nama sagantu wa karena sagali itu segala ni bunga lagi diwang TV kanaf nam sagali luna itu segala Atan wala. Atan anyan. Isano ini wajib karena kalau borsa kisah. Borsa kita. Borsa kita lagi Bakar ke bawah simpuan. Nami sekali abu. Nami sekali pusa. Sekali buah. Sekali lari semua. Ketipuan. Sekali timpuan. Ini buah balik. Asif gadi puna kan. Amin.
makiina inni naannoo isinii kadhataaraan Kasih daran.
Sa'atiin kun anteera. Subhanallah. Makina nifasun shaf. Nifasi shafane. Ayo min tu vegan tak kes. Wallah ayo tu vegan. Wala kata rupa Ini masih kemarin mau. Cuando carajo ya te Para ese gede. Ida jala kana mafite wala. Amma sandali tani. Al
Abba kaja me kami karani yani Asin nama sagal tuwa
kanama sagalee itti qabame kun gara gadi waan ta'eef kanaaf nam sagalee dhumaa jechuudha. Attan wara. Attan anyaan. Isaan wajjin qarna garuu boorsaa keessa qabatu. Boorsaa keessa qabatu. Boorsaa Bakar ke paman ya simpuan. Sagal di buah. Nami sagal ya abu. Nami sagal di buah. Sagal buah. Sagal buah ni semua. Ketipuan. Abis ada. Sagal di timpuan. Kau ni buah mana? Asif gadi puna kan. Ayo, hadirin bertanya. Namoota hundinuu warri maannaa fangaba dhimma oromummaa tu'amee kaasee lafa hafi osoo jedhanii lafa dhiiraa mangaba.
guyyaa hayyooti kan dubbatameen dhumne dhageeffataan baay'eedhaa akka dubbachuuf dhufne. Keessummoonni kallattii hundumarraa dhuftanii beektonni abbootii gadaa warra hin bubbultanii ulfoon hawwata siinqee manguddoo qeerroof qarree ba'aa salphaaf ulfaataa baannee keessa dabarree ijoolleen alii birraa obboleeyyan Hacaaluu hambaan obbo Boonsamoo baga jaawwal agarre. Ijoollee waaqoo guutuu gaafa roorroon hammaatte warra kuffisee kufu ilmaan jaatanii alii warra tokkummaan dhahee of jalaa cabsu gufuu abaaboon taaddee birruu horteen hangafa kuushii hundinuu anaa dhufu. Arsii walqixa tole bareenni keessaaf alaa arsii namaan saganne hortee burqaa jaalalaa kan injifannoon galu yoo bahee diinaan lole hambaa leenjisoo dhiiga arsii gaafa aanole. Kan irraa ijaaramne dhiiga qeerroo nageessoo lafee nadhii gammadaa gurra roobaa dagannaan arsii maqaan nu bada. Fuula keessa yoo laalu bifaanis gargar ta'u yaadaan waliin dhiyaata. Akkami garaan keessa rakkoo Oromoo baataa moo alagaan fira ta'ee ilmaan Oromoo nyaata. Isa faayidaan jijjiiree eenyummaa keenya dhaalu isa faallaa micciiree aadaa keenya awwaalu hin fudhatinaa didaa. Anumaa fi isinii dhaloonni galmaan gayu karoora baarootumsaaf doktoraayilee fidaa. Qubee hayyoonni teenya itti dadhabdee bocceen seenaa hojjechuu qabna. Maaltu nu tole jennee gabrummaaf mana jaarree gabrummaa keessa rafna jechuun meeqatu roorroo diddaaf kaleessa biyyaa ba'e meeqatu umrii isaa malee laaqana biyyee ta'e. Laakkaamee dhumataa kanachi buuteen isaa manaa bahee dhabame jaalladhii gammadaa jaaladdeessaa gadaa baqqalaa do'aa galmee du'aa keessa yoon galee qabame. Bara Oromoon seenaa barreessuuf dhabe hiree kan maqaan isaan tolle qeesicha abbaa baahiree seenaa Oromoon qabu dabsee barreessaa ture. Amma kaabaatti baqqee dhaloonni kubee qeerroon bahaa fi dhihaa tokkummaan wal utubee seenaa karaarraa dhabe karaa sirrii deebisaa raajii dhaloonni hojjete dhalootatti ceesisa. Waa'ee keenya dagannee sammuun dhabuu irra fayyaa duunee lafaa dhabamnee awwaalamuu nu wayya. Wayyanaan jettanii salphannee jiruu irra jireenya akka baalaa seenaa gaarii hojjannee maqaa gaarii qabannee du'uutu irra caala. Silaa gaarii hojjattee fi duutitu nama diddu hayyuu biyyaaf qorichaa dhuftee fuute nu jiddu. Nama gaaddidduun isaa biyya kanaaf gaaddisaa gaafa of biraa dhaban baay'ee nama yaachisa. Jajjabaan biyyee nyaatte hedduu kumaaf kitila hin danda'amuuf malee hayyuun biyyaaf qoricha of biraan dhaban sila. Bara dabaasan keessa waan Oromummaa ibsu sodaa malee hojjannaan waltajjii irratti bahee afaan Oromoo dubbannaan eessaan oofidde gurbaa kana afaan simbiraa manneedhaa baay'eedha ajjeefamuunis jira jechuun warri sirna abbaa irree seera jallataa kaa'ee hidhaatti darbatamee duuti itti murtaa'e. Achiillee gadhiifamnaan reeffa rabbii ta'ee qabsoo nu filattaan maatii irraa gaafiin ka'ee ejjannoo koon jijjiiruun haadha manaa jaalatuuf ilmoo isaa mararfatu biliseen gargar ba'e. Isa dubbattu kana obii qabdaa hojjettanii fagoo mitii qoradhaa. Haadha manaa isaa durii harmee bilisee deette maaf akka gargar ba'an haasofsiisaa gaafadhaa. Namni nama ta'ee dhalatee jireenya hiika hin qabne jiraachuun hin ulfaata. Duutullee akka duune dhaloota siif jiraatu dhalee kaayuun furmaata. Duutus akka bareedu galmeen hayyoota Oromoo dhalootaaf waa gumaache akka obbo Boonsamoo. Seenaan duune hojjate kan dhaloota fayyadu qalamaadhiin galmaa'e galmee haqaarraan badu. Osoo aadaa kunuunsu godhaaf godhoo haxaa'ee guyyaan dhufnaan godaane seenaan godaanne kaa'ee. Yoomuu karaatti nama himatte hedduu kennaa gadaaf sirna gadaatiin dhaloonni galmaan geenna. Qabsaayaan wareegamus bakka bu'a dhaloonni du'us maqaan hin badu seenaan jiraata goonni. Kenna nama hin qaanessu abbaa fi akaakayyuun dhalootaaf waa gumaachee seenaan jiraata hayyuun. Ameessi bonaan dhalee osoo ilmiin ku'uurra namni jabaan dhalatee seenaa malee du'uurra osoo beekan hojjetaa waan uumamni daangessu jiraa kan akka seenaan du'uu nama qaanessu. Hin jiru akka jettan shakkiin qabu sinirraa dachee kanarra nuyyuu sababa seenaa jirra. Osoo seenaan hin jirre eenyutu eenyuun beeka kallattii irra deemnu eenyutu nutti akeeka. Silaa nama kalee raafame as deebinee raasna silaa gootaaf dabeessa akkamiin adda baasna. Eenyutu nutti mamadda dhaloota akaakayyuu
silaa maaliin qoranna nama wallaalaa fayyuu kan dhaloota egereef dhalee gudunfee darbe akka jiraatu feenaan haga addunyaan jirtu kan dhaloota barsiisu nuufaa jiraatu seenaan namni Oromoo qabu seenaan na jalaa badaaf sodaatee garaan hiru kan seenaa dhokse malee kan seenaan isa dhokse dachee kanarra hin jiru. Namni kabaja qabu yoomiyyuun kabajama. Namni seenaa hojjete akkamiin dagatama. Kamtu dabaaf qajeelaa gingilchee adda baasee dhalootatu yaadata hojii isaa waliin kaasee qilleensaan irraa famu kaayyoon keenya tokkuma birraa bonaa fi ganna nama namniif jiraate nama sabaaf jiraate bara baraan yaadanna. Hojii beekaan hojjetee maqaan keenya himama. Seenaa hayyoota keenyaa, seenaa gootota keenyaa jiraachisuun dirqama. Dhugaa isinitti hima ekeraatu awwaalaa nu taajjaba yoo rafnu. Dhugaa isinitti hima ekeraatu awwaalaa nu taajjaba yoo rafnu. Seenaa dhalootaaf ta'u dhalootatti ceesisuuf ajaja eeguun qabnu. Namni namummaa qabu dhalootaaf waa gumaachee darbuu fi kan dadhabu. Seenaan hojjennu taanaan yoo seenaan jiraachisne jiraachuun gatii hin qabu. Nama taanee dhalannee dhaabannee du'uu manna seenaan duune hojjennee akka obbo Boonsamoo du'a mo'achuu qabna. Galatooma. Guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Soomaya haadhatu ta'e. Guyyaa dhiiraa guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Harkee boonni machaa'e. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa jannaa guyyaa hayyuu waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Ateeteen guuttee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa gootaa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Oromoo murtiin guuttee dhuftee guyyaa hayyuu guyyaa jannaa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Gingilchaa suutaa barrichaa guyyaa gootaa guyyaa dhiiraa waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa dhiiraa guyyaa gootaa waan oolu seetaa. Qacalee shaashee hayyichaa guyyaa gootaa guyyaa hayyuu waan oolu seetaa. Oromoo soomaya meetaa. Guyyaa gootaa guyyaa Ablee nu kennaafi ol qabaa agarsiisa bakka bu'uuratti argaman obbo Hirbaa gara waltajjiitti kabaja guddaadhaan hamilees dabalatee akka nuuf affeertan obbo Hirbaa gara waltajjii nuuf kottaa. Obbo Musaa Haji Adam Saddoo gara waltajjiitti nuuf ba'a. Asumalli gara sagantaa qaxxallitti dabarraa abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee keessummoota kennaa boodaan dhabsiisuudhaan gaa qophaa'e achi booda gara sagantaa itti dabarraa gara dhadhammitti darbinee jirra ulfaadhaa galatoomaa. Abbootiin gadaa fi hawwanni siinqee kallattii maalii keessummoota keenya nu dhadhabsiisaa iddoo ulfaadhaa. Thank you.